بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. بسم الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. جراتشون ترادا تاني المنما يا خنا قرر جرو إسلام ما شكري مليوما. جراتشون ترادا تاني المنما يا خنا قرر جرو إسلام ما الحمد لله شكري مليوما. بسم الله جائن أكما قاف دراه رفع الرأس خنو سينيب وإخرى الله فانت الدبان هما ترف الرأى أبدي ربي خيار رحمن النفجرة رحمن نساء والقهوة مرا أمري ندريسي أسقيني تجرى أمري نافدير الدا هراب لا ترى بكني دونغوني أين فولدرة يرو والدلادا قيا دبرا مسوما دقاقا خير الرتوارة دنيا بداتو فردوس آخرة تنانسي فخردا أركدو رب الرا تنسى جالمرة. جراتشون جرادا تاني المنما يا خنا قرر جرو إسلام ما الحمد لله شكري مليهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري تلخيتي ربي نافلا في سيجاري قلم بريسو سين كابو دفتري تلخيتي ملي دنديتين تودري سيتو دنديادا سيفلافتو دمري نافلا في سي ربي وانين بيف خيري وميزان خاسو آخرا قاف قري لبو في شيطاني نانين مكين جري إخلاصاس نافخني جتشو تاس ققاري أكا يادا خنكو نافوبتو مري ربي خو أتمان من القدي قدري رحمة يا ستاري. جراتشون جرادا تالي المنما يا خنا قرر جرو إسلام ما الحمد لله شكري مليهما. جراتشون قاريدا جيران الرقيني جيرو دنيا قبا إرقدو فنيتيني أبو ترادا اللي ترسي سودن ديني إسلام ما ولين خنوتو أسقيني قدسو اللي بانو تكيني تنيني نكابنا وانجنو إراهن قسني garuu kana wajjin bakka yaanne geenye nuti siyoodha lootaaf dabarsuun dandeenye abboota keenya san qadrii xiqqeessine ilmaan abbaa gadi arrabsamoo taane akhiraan as deemti tarraafuun taane haa hojjannu namoo mataa keenyaaf jenne irratti tokkoomne. jiraachuun carraadhaa taane ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa شكري بليهما. قافا نبي ربي ارقم الراخي جلك بسلام ما سندر الليستي جاسان شرا يومي تكان الراتائي جارما يافي دنفان وانقبون نكائي ديدي ورقا فسي نتين توجئي أبوني ترسادا هديان انقهي الدنيا برسيفنا وان دين إسلامته نمني خرا ربي رتنا ميامه خان أسوكس قدو أمرين سادومه خيري قدو تنان خرب بكم نمي وجي ساخي ستي ربي في كل كرلومه سن جنة سينا ديشو ربين همه سيمنان ساتل دي قاف ربي كن نمي. جراتشون جرادا تاني المنما يا خنا قرر جرو إسلام ما شكري مليهما. جراتشون جرادا تاني المنما يا خنا قرر جرو إسلام ما الحمد لله شكري مليهما. فقون ديمو أرى أولا خيتين جرا والفنان ندي وكاهت إرارة سينان كبا أرى سينا دير ترى نور دفا مرتو سغنتا والبرا سينا ترين تقو بكو مساجرة روي سوا دو خطي يا قوو مجرة
akkuma waan nuti qoodan qabne irraa abboonni keenyalleen hin qooddatin irra warra seenaa hatu kan taariika nyaatu bakka gaarii hundaa ifumaaf himatu nututti callisee jarri maal haa taatu maran himnu jenne maraanus ne martu waliif funaannadhe wanta na fakkaatu afaaf gahuu baatus afachuun hin ooltu ni hin beekaa fi miti wallaaleen hin taatu ni dhumne moo maali kan sobni nu nyaatu seenaa abbaa kiyyaa ifi fakkeeffatu laalimeen agartu dhidhimamne akkattu jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee uumaa. mucaa gaarii kamii rabbi biyyaaf kenne guddina biyyaatiif erga karaa seene jaalala hawaasaa garree waliin dhufne biyyaa fi biyyummaa erga garree suufne hundi wal qixxaanne biyya qabna jenne biitti teenya illaan asii ta'uu beeyne nulleen akka namaa jiraachuu jalqabne booda rakkoo hamtuu alagaan mudanne ija budaa hamtuun qacalee saamamne meeyraa abdii biyyaa qurxee qurxaan seene warri qaamni guutuun garaa kan nu seene warri kophaa malee wajji nyaachuun beeyne isaan malee kan bir nyaataaf hin teenye jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee uumaa. hin fagaanne baay'ee yeruma dhiheenya seenaa takkaan qaba dubbii biyya teenya dubbisee arkannaan dubbisii mi'eenya naaf dhageessan malee yaa ummata keenya meena waliin laalaa dhandhama fageenya honga gaarummina as keessa dhageenya yaa warra oliisan eeggaraa jabeenya yaa munaafiqummaa fokkinaaf fakkeenya bartan malee je'een jaratti hammeenya meena dhageeffadhaa dubbii waliin geenya jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee uumaa. bulchaan biyya walloo muhammad maqaansaa miikaa'il baafatee dhooyfatee muhammadsaa jaratti dhihaatee cimsee hariiroosaa jaratti dhihaatee amansiifnaan jara firummaa uummatee fuudhee intalarra shawaa raggaa mililik maangodhati warra kutaa walloo qabaa bulchiinsaaf biyyarra badaafin sodaatu jaraa wajjiis fira mucaan inni hirkatee shawaa raggaa tanarraa ilma abbaa caalu mucaa akka bira faxinaa mucaan kun joollummaa isaatirra qalbiinsaa qulqulluun yaaduun beeku shiraa akaakoo tahaa fi hin fageessu irra mililik maraachee mucaan jaalalarraa akka ittiin dubbisee arkee kitaabarra sadarkaa cibaadaatti dhihaatte ja'an dura minilikiif ta'ee mucaan kun mokkora mee takkaan siif himaa cimina isaa keeysaa oduma ijoolleetu hurna duraa keeysa shiftoota tokkootu minilik rakkisaa mucaan tooftaa baasee shiftoota balleeysa akaakoo isaa kana qalbii qabbaneeysa tanaafi tanbiriis waa hedduu garsiisa osuma akka jiru jaarsi jaalala isaa duutii itti dhuftee rabbisa balleeysa osoo dhukkubsatu wanni himate dhaamsaa mucaan talatiyyaa kana bakka buusa biyya haa hoogganuu naaf godhaa nugusaa umriin joollummattus guddoodha qalbiinsa inni hokkam dhiiroo akka akaakoosa karaa jijjiiramoo inuma ajjeesaa bulchiinsa isaa kanaan wal si barsiisa jarri iccitii dhoysee ifnu arrabsiisaa ifumaa ajjeesee ifumaa barreeysa kan du'e jijjiiree ajjeesaa taasisa ifin arrabsinii khoosin dhageessisaa ilma keenya kanaan wal si barsiisa jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee uumaa.
maqaa isaatillee osoon siin tuqini hujiin saanaan kuttee maal nan deebiftani Iyyaasuu jaamaa ilmi keenya kuni Iyyaasuu Muhammadii maqaan isaa inni akkuma geessanii jaarsa awwaalanii balaa isaa wajjin firraa gaggeessanii dhaamsa isaa raawwachuuf teessuma uumanii Imbiraator tahee hore Iyyaasuuni akkuma ol baheen abbaa wal arkani marii godhe abbaa saakana waliini khayyoo Muhammad Ali jiraateef lubbuuni tanaa bakki jabduun barbaade qaawnini mariin jalqabamte ilmi abbaa waliini osoo nam tokkollee if jidduun naqini moggaadhaan bahatan akka garaa isaanii haa eeynu waliini jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee humaa yaa abbaa koo je'een dubbiin na ulfaatte hammeenyi jalatti daangaa dabarfatte waan rabbiin haasa'u afaan isaa yoo laalte rahmata dubbatu yoonif dhaggeeffatte waa'ee isaa haasa'u tolanni hojjete qalbii isaanii hamtuun jibbeensa hammatte jaalala haasa'u wal dhabbiin baay'atte hangaan isaan jibbee himuun na ulfaatte ja'een lolee lafaa utaalee dhaabbate huudhamee dubbiin tasa harkaa baate aadaa isaanii silaa hoggaangoo qabatte sheekha isaanii sanii qunnamta simatte ambaa meettaa'uusi maqaan isaa yoo feete hin simadhu isaa je'ee hoggaa murate jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee humaa yaalma koona dhaga'i dhugaa dubbiin teeti najaashii ta'uu kee hin dagatin ati najaashii lammaffaa dhoysi keeysa keeti ambaa meettaa'uusi muxraanaa bashaati dhokattee wal ta'uun dirqama sirratti anis waan jaaladhu jibbakkuma keeti maa arwaa ismii maqaa gaaf duraati gaafa walloo bulchuu Muhammad maqaan kooti akkam nan uffisaa maqaan koo haaroyti maaliin godha duuba qadara rabbiiti hanga rabbiin muruu naaf isaan jiddutti tiifachuudhaan qaba Mikaa'el irratti eenyu amaname godhii rabbii kooti arra ilmi xiyyaa bulchaa habashaati obsi albaqiyyaa dabareen nuuf dhufti hanga suunaati diinii masiixoti tana fedhee rabbiin qadara isaati eeggadhu obsiiti jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee humaa angootii yaaftante dhiisi firraa humaa garuu carraa dhaban hawaasni muslima rabbi qofaa beeki eegasiillee sumaa ambaa meettaa'uusi godhii fi hayyama akkasiin shakkine waa takkallee huma Iyyaasuurra seene dhufe jaarsi ammaa waan midilikiin ja'an je'e seene arra gosoota adabaa gooftonni qaburra jabeenyi kan rabbiiti je'e seene dura nagayni haa bu'u qubatee dachirra Iyyaasuun hin qabu waan jibbu kanarra nagaya afaanii ajjeesaa waa mara abbaan isaa beekaa aaruu ija isaarraa harkaan suutattuqee dhorka dubbiidharra haasawa jalqabee jaarsaaf kenne carra himadhu haajaate je'een keeysaan aara jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee humaa ambaa meettaa'uusis xalayaa baafate achirraa dubbisa wanta barreeyfate ja'ee yaa gooftaa koo islaamni hammaate gosti gariinuu islaama deebite madrasaan baname masgiidni dhaabbate masgiidaaf madrasaa zamana jaaramte maqaa fi biittisi barrooytee naa dhufte diiguu qaba deeme waraanni hirmaate sheekan biyya keeysa waan kana deeggarte barnoota islaamaa deebisuudhaaf yaalte maqaan isaanii kunoo hundinaaf ergamte gatuu qabda hundaa waraana ergite Iyyaasuun rakkate dubbii tana laale je'een jaarsa kana amansiisu yaale
carraa biraan qabnu karaa lolaa malee jennaan jaarsi ja'een itti alaanale jennaan jaarsi ja'een itti alaanale yaalma koona dhagaye awwanni naaf gale akaakoon kan kee waanti biyya tanaaf tole musliimoota takka irraan fuune ule karaa jaddii keeti kan rabbiin si file akka irraan beeyne xurree gaarii kale si waliin hiriira warri garbiitillee islaamummaa akka nutti nama qaalle nagaynin arkamu nafamsiifnu male iyyaasuun hoggaadha dubbiin isaaf galee waan biraa himadhu je'een tanama male waan biraa himadhu je'een tana male jaarsi ammas gaafii biraas eegale jiraachuun carraadha taalee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee uma Khaznaa mootummaarraa maallaqa barbaanna wanni si gaafannu niiraa guddaa feedha hojjettoota diiniif jiruu fooyyessinaa manneen amantiitiis jajjaaruu barbaanna da'waa teenyaafillee wahitti haajamnaa khaznaa mootummaadha yookaan hangeenyellee karaattiin arkannu duruu yaaddannellee oyruun gabrootanii ni jirti ammallee hundi oyrumasaa oomishee wahallee waan oomishe sanhaa nuufiduu kakalee waraana ni qabdaa hin caphin hamile harumaa mililik hin lakkisin malee yaada isaa raawwattee jaarsichi qaceele ka'ee bahee firraa itti alaanale jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee uma hoggaadha gabbahee jaarsi biraa taree dubbiichi bal'isee yaadeetti fakkare waan akaakoon isaa nama godhaa ture dhumaatii namaa tan reefka lafa tuule iyyaansa daa'imaa abbaan biraa taree ganda meeqa fixee duwwaa bira dabre lallabe iyyaasuun imimmaan harcaase hijiboo je'e mallaajiise haadha ajjeesaadha daa'imman boochise guuzana yaammatu taajanarra keeyse kabajaan barbaadu annama ajjeese yaa abbaa koo je'een baabiina dhageeyse taaja kana laalbee ulfinuma isaa azaaban nun deebu jarri kun harkisa ja'een booyaa inni imimmaan hiqqisaa fitti hammate baan qoma isaan maxxansa mee hordofaa namoo dubbii booda isa jiruuf jireenyi isaa faayidaa hawaasaati tana qofaaf qofaa haayoon jiruu isaati itti fufee ammaas gama abbaa isaati maandu in gaafasan maaf kafartaati maalumaaf na dhaltee jiruu tana keessatti bakkiin jiru tuni haalaani ulfaatti osoon tahee arraa teessitee re'eeti kan guyyaa bobba'ee tiisu horii isaati galgala conatee dhugu aanan isaati ja'een abbaa isaa dhagayyaal makooti ani abbaan kan kee sodaaddeetii miti waan akaakoo kan kee godhulma namaati garaan na dadhabee rakkoo musliimooti osoo anuma taate shahiidumma duuti nayyaachifne lubbuun tiyyaaf maatiin tooti naman qabnu karaa qaama mootummaati tanaafiin if kenne yoomaa jaaladheeti kunoo laale arraa mootii ilmi kooti keeysa laala rabbiin hojii gabrootaati hadaraa yaalma koo hin jarjarin ati suma qofaa irraa abdiin hawaasaati yaa najjaashii kiyyaa dhuunfadhu waan keeti keeysa kee qabadhu dhimma lubbuu teeti jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee humaa alhamdulillaahi shukrii malee humaa yaanni itti baname rakkate iyyaasuun guyyaan saa hiraarii halkan gadin ciisu ajajni maatii hoos hin ta'uu lakkisu ajajni isaa immoo dhiiga laga yaasu ajaja isaa godhee ikhlaas agarsiisu tana wanni rakkee iyyaasu yaaddeessu nyaataa fi dhugaatii gara wallaalchisu nam tokko waliinuu dubbatu lakkisu haati manaatillee tardur kofalchiisu yeroo mana keessaa callisu baay'isu
waan baay'ee jaalattuuf dadhabatte obsu namuu yaada garii danfa yaada niitii Iyyaasuutis tantii tanaan adda hinaafuu jalqabdee yaaddoyte waan badaa yesurraan arkadhee Iyyaasuun naaf qooda garaa waa jaalatee dhabee seenee gadda tanuma hiraaree dhukkubsatee aada tamtu narraa qabee jetti qalbiin madaa qofleen taphachiisu dubbiftuuni ooda kana gaafa tokko akka gootu dhabde gooftaa koo Iyyaasuu jette irra kufte way waatatti seente imimmaan harcaafte maalumaan si godhe jetteetti way waatte akka duraatiimi garaan salaaffate garaa isii baruu waan itti dubbate gaafina gaafatte kaniisatul uliyaan akkaan nama gatu bobba'ee waraanaan dhiiga musliimoota qurbaaninaan ja'an ikhlaasa saabaruu isarraa barbaadan tanumaaree jetteen nitiin Iyyaasuudhaan gammadde waan isiin sodaattirraa meeynan godhuu qabda jetteen dubbiin tana taanaan musliimoota gatii dhiheeysiif gobroottan isaan namaa miti dhiiga namaan ja'in dubbatte isilleen akkatti barsiisan ilmaan isaanii kunoo akka guddifatan dubbii qaallittiisan nugusnitti aaran afaan walit qabii je'ee isiin lol'aan ifiite isa kunoo marfamtee waraanan baateen garre je'een akka keeysa jiran namummaa isaaniitiin kabajamuun qaban jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee huma naaf himimee je'een injiil dubbifterraa namattiin amanne Ciisaan gateefirra dubbifnee hubachuu dhaatu nurra jira yaada qasaawisaa kana dhiisifirra ana akka mootitti hundaafiin as jira masiihii muslimaa amantiilee bira tokko tahuu qaba anaaf hundi jara akkas malee kamiin biyya tana jaarra balaasaan kaayanii ilaa hanga arraa biyyaaf summii tahee nu qancarsaa jira akkatti inni yaadu laalimee karooraa gaafa san keeysatti ibseef dubbii jara warri waaquu carsuu kan guddinaaf farra misoomaatiin fadhan injinara kana caalaa wanni na oowwisu gara hammeenya abbaa isaanii faarsuu bakka maraa dubbiin gaafas kaasan tambaalaa dara wasa abbaa isaanii nu obaasuuf dara maal waa jenna gaaree maal jennaree arra tola abbaa keenya asiin nyaate dura jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee humaa soddaan Iyyaasuudha tafarii bantiidha obboleetti Iyyaasuu fuudhee siyaasaadha maalfiin tan jaamtu tan tolin carraadha rabbiin godhee taate niitii tafariidha tafariin kun dhufee kara Iyyaasuudha wal beekan durattu gaafuma ijoolleedha waliin baratanii walittis dhihoodha arra mootii taanaan dhufe ziyaaraadha nama akkaan hamaa hangaraadha haadha shiraani beekama haada guduunfuudha waljibbu jarri kun isaanii ijoolleedha haala isaanii lamaantu walirraa fagoodha maalfintu way waatte gara Iyyaasuudha yaa Iyyaasuu keenya jetteeniin sodaadha qaallichi kun hamaa gara jabaataadha munaafiquun baasa tanaatu badduudha booddeena ajjeesuun ifirraa sodaadha jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee huma haadha manaa dhiisi amma nasaatitti daleeyduu manaatu akka isaanii miti Iyyaasuun ilaalee kara obboleeyti imimmaan isiidha qalbirraa cabaati niin beeka je'eeni an amala isaati garuu obsuu malee hin qabdu carraa biraati adda bahuun dhoorka amantaa isaanitti du'aa adda baasaa jiruudhaani miti maalfiin bakki tuni gufuu itti taati Iyyaasuunis akka nugusa tokkootti nama adda baasuun portokoolaa miti firraa waliin kutan bikkanni bulchutti biitti hoggas bulchuu kutaa sidaamaati dubbi
dubbiin Iyyaasuudha jabaatte kamalee yaanni warra isaanii hangar tokko galee haan jireenya dhoowwu warra isaanii malee guddinni kanaami jechuun isaaf galee hin qeebalu jedhee biyya akka kalee haaniif tumsuun fadhu haaniif cinaggale biyya tanaaf laalee mala malee mee waliin haa laallu yaadaa fi hamile hin jiraadhu jedhee namarrattiif tuule walqixxaannee jiru itti fufna malee abbaasaa kanaatu garmaleetti yaada isaan mari'ataa rakkoof bal'oo hunda yaa abbaa koo jedheen taraa tana addaa bilisummaa amantiitiin labsuu barbaada namuu karaa fedheen gabbaruu cibaadaa an islaama jedhee dubbachuufiin eda yoon tana dubbadde maal isiitu badaa jennaan abbaan isaa maal ja'aarree booda jirachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiru islaamummaa shukrii malee huma an akka kootitti akki godhuu qabdu hawaasaaf hojjechuun bakkirraa jalqabdu hawaasa kee waliin godhu hariiroo jabdu muslimaaf masiixii osoo fillee jiddu roorrifamuu isaa beekuuf fada hunduu barii atis deemi rakkoo biitti qabdu deemee mariisisee manguddoo hawaasaa deemee gandaan rakkoo adda baasa boodarra wal geeyse jaalalti hawaasaa rakkoo isaanii furaa jaalala garsiisa muree ittiin fiduu isaan mariisisa nama jaalalaati uumamummaan isa osoo addan filin tokkoomsee hawaasaa ilma jaalalaati hin qusatu raabsa gammade hawaasni harkatee nugusaa ganda tokko seennaan handurwa hijjeessa amma caayaa taa'ee isaan kofalchiisa mukaa citaan hundi tanuma odeessa Iyyaasuu kan hamtuun laalu garraan tasaa irra bu'uu fedha akkuma qeerrensa waan barbaadu durkatee tana fedhiin isa aya gammachuu hawaasa Iyyaasuun fedhiisaa erga irra gahee hawaasa jaalatuun erga walib bahee sheekotaaf hayyoonni dhufee bira gahee waywaatee iyyatee rakkoo tarree kaayee barnoota dhabuudhaaf rakkoon nurra gahee masgiidaaf madrasaan osoo ni nuuf tahe jaarrachuu barbaanna namuu waan dandahe gammachiise mucaan manguddoodhaan je'e jaarradhaa deemaatii seerri suni ka'e gammachiise jara tanaan qalbii dhahe hawaasa lachuutu dhuunfachuu dandahe karaa sagantaasaa tambiritti cahee jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiru islaamummaa shukrii malee huma warreen yeroo sana achi taa'an keessaa namuu yaada kaasee hangaraasaa keessaa tokko akka ja'e amma kaariin isaa maaloo yaa gooftaa koo jaraas mariisisa nutti duuluun ooltu warri qasaawisaa mootummaan tuwwanni dhaabbatteef kaayoonsa bakkaan gahuuf ture kaayoo gooftaa isaa nu mootummaan kennaa daawwaa dhagaggeessa ni afata wanti biraa martiisa warri awurooppaa fi namoonni as keessaa walqixxummaa jennaan amma nu balleessa gaafa akaakooqee sammini liknugusa wama isaan ja'an qofa mirkaneessa muslima balleessa masgida diisisa isin hayyamuu fi kana firraa dhiisa nugustichi ja'een godhee deebisaa fi awwanni as taa'uuf biyyattii bulchuu fi malee na hin sahin ergaa gaggeessuu fi garee takkaaf miti hundaaf waa godhuu fi yoomi garee takka qofa ol qabuu fi biyya waliin qabna jecha beeksisuu fi keessummaa yoo dhufte ulfina godhaa fi waa'ee bulchiinsaa immoo irraa dhorkaa ifi akka kana je'een jaraaf deebisaa fi gaaddisa namayyuu haa taatuu bitti fi jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiru islaamummaa shukrii malee huma garii jira warri hin taaneef tollini warri walqixxummaa namaan qeebalini hin taaneef masgiinni hayyamamuun tuni arralleedha jiran kunoo ilmaan isaanii nugusa ajjeesu itti karoorsanii gowwaan tokko dhaqee ajjeesu yaallaani
qabee gorse firraa gadhiise Iyyaasuuni walit dabalante wanti kanaatuni jaalala gubbaadhaan jaalala harkatani yeroo tana keessa jee Iyyaasuuni mirga amantaadhaa erguma labsani anillee muslimaa jee labsannaani akkas godhuu isaa jibbullee gariini hawaasni lachuutu isuma waliini achirraa jalqabdee hammaattee dubbiini akkam waliin tahan haalaallu waliini jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaakennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee huma hoggaa marii godhan tokko kajeetti haajjeefnu jennaan fonqolcha gooneeti lakkii jeen taatu dubbiin akkasitti baaba Maatiyoostu ibsaa kanatti faxinummaa isaa hin beeytan mucatti yeroo kana godhu itti qophaa'eeti amma yootti seenne numoo sirritti fayyadamuu qabna hanqina isaati mee maalii jennaaniin hanqinni dhugaati jee harka xiyyaa jirti niitiin saati duruutuun dubbisee waan godhuu qabdutti abbaa warra isii jaalattuu sirritti nu gargaariin jeen shaqqii hin miinetti nuufaaf idduu ragaa waan qabu dokumentii akka icciti isaa hatannu nuuf gooti ja'a Maatiyoos kun dubbi adda baafatee lola addunyaatu gaafa san hammaate Awurooppaan guututti lola keessa galtee gargaarsin arkamu jechuun ulaallate tanaaf waan akkana tarkaanfii fudhate carraan isaan qaban waan sadi dubbate niitii Iyyaasuudha tarreefu himate warra Awurooppaa fi Raastafarii bante warra Awurooppota itti bilbilate tafarii bilbilee sidaama yaammate namni wanti kanaaf ta'u yoo jiraate waan gara jabeessaa hiniif ta'uu baatte kan if maleen beeyne kan aqliin xinnaatte isa maleen garree an tafarii bante Iyyaasuu waa lama sirritti dhuunfate hawaasa bal'aa fi waraana qabate jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaakennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee huma Raastafariin dhufee halkan seene biyyaa Maatiyoos kanaafi ta'uuf deema xiyya dhukateeti jaraan suutatti wal gayaa akka itti dhawan lijiyyaa zuqiyya akka irratti hin beeyne mariin halkan wayyaa yaa tafarii je'een Maatiyoos dubbise dhageeyse gurbatti waan inni lubbuuse addunyaa gubbatti habashaa xiqqeeyse tanaaf yaamamte yoo dubbii dhageeyse sihi namni jabaan kan Rabbi eebise jabeenya keelaaleen waan kana murteeyse waan milkaa'ee har'aa namni diiniif tumse itti deemuu qabda qixxaa lafa keeyse obboleeyyan keenya Awurooppaas dubbise madadni nuuf dhufaa dubbiin isaan geesse booda waliif galan mariin guduunfamte Iyyaasuutti dhaqee hoggaa bariin taate akka hin shakkineef dubbiin dhagayamte ja'ee yaa gooftaa koo dubbiin teenaaf taate saniifin tasumaa si dhufe mariite komii irraan qabu wanta ati goote jiruun deddeemnu tun waallee nu barsiifte adda adda taatus amantaan tooftante waliin jiruu jechuu hiikni siinaaf galte Iyyaasuun shakkiidhaan laaluus guduunfate wanni inni ja'u dubbiin isaaf taate munaafiqaa miti hin beekus hojjete tafariin ni ja'een ammallee dubbate ani sodaan tantoo duraan akka turte warri kaniisotaa kana itti buute namni wali bu'aa jechu sodaan turte ulfaadhu gooftaa koo ulfin agarsiifte je'ee amansiise sidaamaa saakute hammeenyatti fufee dubbiin jalqabamte jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaakennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee huma Iyyaasuun gaaf tokko akkuma ol seenetti mana keeysan jirtu dhabeniiti isaati warra achi jiran gaafannaan gaardoti akka kutte himaniif mooraa qaallichaatti hoggaa dhufte qabee himsiise dirqitti jetteen nattabate jarri na dageeti sin jaaladhaanii ati jaarsa kooti iccitii tee baasuu si ganuufi miti
baabaatu naan je'e wahyiin dhuftenatti iyyaasuun kun inni nama hamaa miti intala takkaatu deebisaa karaatti azaabarraa karaa jannata rabbiitti nuti warra isaa kaa'inuu miti yooniif na amante intalti sun ati dubbii tanan himuu honnuuf kakadduuti icciti iyyaasuu nuuf himi koottuuti olma yasaatii fi nyaataa fi dhugaatii namatti dhihaatu saahibban isaati maali karoorri isaa gara fuulduraatti ragaa tokko tokko nuuf hidi dokumentii naan jennaaniin fuudhee itti geesse guututti siif yaaduufiin ture ani yoo kiyyaati akka hin miidhamne abaarsa isaaniiti aaremma iyyaasuun dubbii oggifteeti jannanni kansaati ati yaa gowwitti dubbiin harkaa baate guutumaan guututti hiikeen tala saniis dhaabbatee chumatti waan godhu wallaalee amma rakkateeti yooniin dhawa je'ee dhaqee masjaratti garee takka dhabaa hawaasa keessatti je'ee murteeffatee amma tan dhumaati harrin an jalqabeen haruma tolaati tolumaaniin fixaa hanga dhumaatitti jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee huma abbaan isaatilleen walloo ka'ee dhufaa wanta gaarii gootee anis nin daggafa garuu xiqqoo foolee jarjaraan na dhufaa waan feete taatullee qabsoon itti fufa bakkaan gayuuf teessaa waan jalqabde cufaa niitii teetan duraa ergaarii teessanfaa gooftaan niitii malee taa'uun illee fafaa fuudhuu qabdan je'een ammuma daddafa intala amiiraa harar fidee dhufa duraan keessaa qaba intala tanafa ammarkatee kunoo dubartii hangafaa warreen maqaa isaa balleessuu barbaadu dubra baay'ee fuudhee iyyaasuudhaan jettu eeysarraa harkattee olola afuuftu hijiba akka keetii kansiif barreesseetu hammeenya dhabnaanu uummatee dubbatu hammeenya kansaanii nuuf fakkeeyse toltu tola nama keenya nuuf fakkeeysu hamtu ittiin fufa tolli iyyaasuu hin dhumtu dubbii too jalqabaa ittiin deebi'aa jira iyyaasuu fi warra isa jalaa mara akki itti yaade silaa gaafa duraa amansiise sehee warra kutaa bira garii amanullee gariin dide jara warra didees garuu hin shakkamu isarra tokko gogsaafaadha soddaa waliif fira zawditu adaadaasaa fuudhee qaba if bira karaa inni yaadiniin isaaf kaayan qara tafarii kanaatu hidhuu beeka shira erga guyyaa dhufee amansiisee firraa waraana guddaadha leenjifachaa jira gargaarsa awurooppaatiin warra dhihaatirraa waraana leenjisee eegaa jira carra akka itti dhaqee fonqolchuu biyyarra niitiin tafariidha shakkitee waan kanaa maali jettiin leenjiin baay'inni waraana ichitii dhabaaftiin shakkee isii tana tafariin gaaf tokko osoo nyaatuu laaqana tume mucaa nyaataa isaaf godhu sana soogidda baay'iftee mal nyaanni akkana obboleettiin iyyaasuu garte dubbii tana anumaaf je'iiti dhiisidetteen gana nama ikhlaasan qabne dawaan isaanii kana fagaachuuf hin deemaa guysadi wal faana du'a feetu malee bahii mana kana je'ee manaa bahee lakkisee dhihana hogguma tafariin bahee mana sana dhageeffadhu kunoo dubbiin sun akkana jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee huma yohannis jaaniin xabbaaqticha sanii garaa laafuu feeteef inni tumamnaani xalayaaf barreessaaf iyyaasuudhaaf ani isa bira galii deemin sodaatini
maallaqa tokkollee laafteef guduunfaanii sujuudee fi mucaan gammadee miskiinni yaa gooftichi tiyyaa gudda kee tollini siif wareegamaa lubbuu tiyyaanani dhiiga namaatii fi biyyattii eeguuni rakkoo keessa jira gooftaa Iyyaasuuni qaawaaniin dhagahee haasawa isaani kan qophaa'u jiru baay'inaan waraanni saamuudhaaf deeman mootummaa teessani dhoysuu dadhabeetiin hime firraa'ani waan gootu si beekaa dabarfannaan ani jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiru islaamummaa shukrii malee huma jennaan amma maalfiin rifattee utaaltee mujrimtichi kuni illaan nattabate ammuma ol kaatee barruu qopheeffattee Iyyaasuu dhaggeessi jetteetti kennite achiin bahee gurbaan xalayaa fudhatee isiin shakkinaanii waraana baay'ate tana dura gaafa tafarii gaafatte obboleessa keetu ajaja nullaate sababaan isaatis Awurooppaan wallolte Turkii fi Jarmaniin gara tokko baate Faransaayii fi Ingiliiz waliin lola bante gara Turkii kana deeggaruu barbaade tanaaf waraanni akkana baay'ate ajajuma gooftaa godhuuf na fakkaate intalti Faxinaa Iyyaasuu dhabbaate akkasiin shakkite tafariin hubate tooftaa hamtuu tanaa isaatu baafate mucaan nyaata godhu isatu ergate jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiru islaamummaa shukrii malee huma gurbaan xalaa fuudhee tafarii dhaggeesse galatoomii jedhee mucaa gammachiise hoggaan si dhawusan wahiin si laaleesse ba'aa takka ammaa narraa lafa keesse bakka guddoo qabdaa gaafa yeroon geesse amma deemtee guyyaa 10 baddee teesse namuu akkan garree dhokeesse fageesse guyyaa 10 booda deebisaa qopheesse hoggaan itti kenne fuudhee itti geesse gammadde maalfiintoo mana keessa teesse hin beeyne tafariin mala itti baase mucaa harka dhungattee gammaddee gatteesse bagaan dirqama koo ifirraa gaggeesse erga isiin raftee mataa lafa keesse sagalee qawweedhaa halkan keessa dhageesse illaan tafariitu mucaa firraa ajjeese haajaarraa fixannaan ifirraa gaggeesse guyyaan isaan eegan reefu dhufaa jira Iyyaasuun hajaadhaaf deemee bulchiinsarra abbaan isaatillee biyya walloo jira tafarii waraanaa fuudhee bu'ee kara magaalaa Finfinnee seenee halkanirraa waraanatti banee isaan beenefirra lolli walii oowwee ture yeroon dheeraa booda irra aanee ol seenee masara sharriin inni kaa'ee nu nyaatti hanga arraa dilas jabaa sireeteen dagaminna dura Ingiliz Faransaay faatu duuba jira yaadaa fi meeshaanis isaanii gargaara niitiin Iyyaasuudha eegaa turte mooraa harka tafariidha seenteerti boodarra rifattee gaggabdee yoo kaatu lafarraa kunoo mujrimtichi isii gubbaa jira moohuusaa hubannaan fiigee gama jara Maatiyos dhaqee guuti je'een seera dirqamaan fudhadhee bakkaan gahee arraa bulchiinsa shari'aadhaa ta'uun narra jira jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiru islaamummaa shukrii malee huma Maatiyos kun je'een raawwattus wahallee xiqqoo osoo qabdaa siif afaan mallee dandeettiin tee jabduu tafarii kamalee hogganuu dandeessaa yoo duuba teessellee namni seeraan arraa aangoon isaan malee intala Minilik adaadaa Iyyaasu isiif dura keessaa nu duraan haa teessu hoggas beeki biyyaa suma kan gaggeessu waraana harkaan qabdu kan isii jabeessu booda hoggaa sabattee biitti nurraa teessu siin mala malataa fudhachuudhaaf teesso Zawdituu fuudhanii bakka san geessanii abbaa Iyyaasuudha malatti malanii kutaa walloo ammaas jirti harka isaanii saahiba Iyyaasuu itti fakkeessanii waraanaan marfame jira Iyyaasuuni dirmadhuu dhaqqabee ilma keereebanii
xalayaan kijibaa jaarsa dhaqqabnaani waan qabuun dirmachuuf bahee rifaatuuni waraanallee gayaa osoon fudhatini dafee dhaqqabuudhaaf iyyaasuu marsani waraana waa xiqqoon bahee jarjaraani gaara lamaan tokko jidduu yoo gayani tokko teenyu malee je'ee Muhammadiini jarri nurraa fagoo wiliin dhihaatani waraanni dadhabee haa boqonneeysanii jennaan osoo jibbuu taa'e waraannini xiqquma taa'uu fi osoo hin turini jaarsa shilim je'ee dammeeyse waraanni jaarsa muddiin cittee diinaan marfamani jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee huma jarri mijjeeyfatee lolli hedduun dheeranne hin sossoo hin jechuun isarraan fagaanne isumaa marfame firraa harka kenne soddaan saa tafariin lallabuudha seene yaa soddaa koo je'een baga walit dhufne keeysummaatu taataa arrarraa jalqabne sin ajjeesu je'een erguma si qabne diin keenya baraaruuf qabsoo manaa baane je'een jaarsi kuni yeroo dubbii ibsu dhiis munaafiqummaa diin maqaa balleessu amantaan lachuutuun ajajuu ajjeesu warra baqaa diiniin lubbuu namaa baasu bulchiinsa uummataa laalladhuu iyyaasu haasawni dheeraadha haasirraa gabaabsu jaarsa fuudhaniiti mana hidhaa geessu jaarsi hoggaa deemu wanni isa yaaddeessu hoggaa ilma isaatiin ja'u yaa iyyaasu wanni garaa keetii dhiisisiif haateessu hoggaa inni ja'ee mucaan didee obsu ja'a mucaa kiyyaa jeenaa shiran obsu waan inni yaadirraa abbaan fedhen deebisu osooniif waan dabre olii gad deebisu lola dhumaarratti odoo tan odeessu qabamuun tun dhufte harka kennisiisu erga jaarsaa siidhee wanni isa yaaddeessu maal fi warra isaatiis waraanni hammarsu hin sossootu jaaniin obboleetti iyyaasuun baafatee dadhabatan marsu laga kaanii reebanii ceesisu ammallee lakkifne biitti isaaf tumsu isaaf jecha lubbuu meeqa dhabamsiisu waggaa 5 guutuudha kan qabinnaan neessu jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa khinna gararree jiru islaamummaa shukrii malee uma deeggarsi iyyaasoo guutuu biyyarratti bakkayyuu bahanii sodaadhaan maletti finfinneerraa qabii bahaa fi dhihatti tafarii waraanaa saatiin baheetti ajjeese hundaahu rahmataan maletti hanga irra aanu biyya guuturratti moohe je'ee galee daa'imaaf dubartii seenaan tan dhumtuumi dheertu guutuun siiti nin gabaabse keessaa fuudhee nooti seenaa takkaan tuquu fedhe tan addaati osoo nama fixu ganduma gandatti ganda tokko seenee fixa warrachiiti dullatti takkarraa ajjeese ilmaan siiti dullatti lolaadha dhufte gamasaati gaafa iyyaasuudha yoom akka keetiiti ilmaan guddifachaa turre nagayatti arra dhuftee fixxee ati nu jalatti bakkan buutu jetteen amantii takkitti yasuun fixaan jenne harka kee kanatti eeysaan hafte ati badaa ajuzditti waraana ajajee ajjeesan dullatti islaamaamii beekii masqala uffatti irrejjetee dabree reefkasii lafatti naafu badhaadhamu takka jiddumatti nam tokkollee tuquun haayotiyyaa miti dubbiseen arkadhee seenaan tan dhugaati zillul aswadirraan funaane walitti erga gaara keeysa waggaa 5 raawwate gaara keeysa oofee waraana saagate araara je'eeni maal fiiniin gaafate hoggaa obboleeytiin xalayaa ergite xalayaa san jalaa basaasa godhate zawdituun teessoo san eeguu itti fufte murtiileen gurguddoon harka siitii baate nyaataa fi dhugaatii bubbahuu dhaggalte wanni gaariin garuu waan taateef hubatte jaarsa sii gugsaadhaas dubbiin isaaf galte dubbii tana jibbee aaree anaannate yaa zawdituu je'een dubbiin nu jabaatte nan lakkisi je'een naaf tafarii bante
jalqabumaa je'een wanni dogoggorte Iyyaasuu gaariisan bakka isaa qabatte carraan qaban silaa osoo gaafas didde seerri isaan kennu yoo tafarii taate akkam goona jetteen zoodituun gaafatte kutaa takka qaba innilleen qabate jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee huma waraanni hooja'een kutaa tiyya keessaa nam tokkoon dhagahu ana malee isa waraana fuudhaetiin lolatti bansiisa Iyyaasuu qabeetiin bakka isaa deebisa lolli biraa ammaas jalqabeetti tasaa qaallichi bobbahee dhahee cabsuuf gugsa garuutti jabaatee isaa achi sossoosa amma ka'ee fiigee karaa firoottansaa warra isa gargaaru Ingilis Faransa ammas jara dhaqee waywaata gadhiisa biittiin harkaa baatee xayyaara naaf kaasaa jarris jalaa dinnaan dadhaba ta'uwaansa qabeenya waa hedduu godhan ulaagaasaa waan barbaaddan hundaa fudhadhaas keeysa xayyaara keeysaniin gugsaanarraa baasa barhudha sagaliif soddommaffaa keeysaa Angiriyaa nam ja'amu qaacidni Faransa magaalaa Asmaraa xayyaarota geeysa biyya gurguratee firraa cabse guysa akkuma gugsaallee ifirraa geggeeyse zoydituuf Mikaa'el summiidha nyaachise warra saamaal fiinis ifirraa ajjeese Iyyaasuus ni hidhee gura wasan geesse imbiraaxoor tahee maqaa ifii baase Hayla Sillaasee je'ee maqaa if moggaase osoo kana jiru biyya caase humni isaa cimtee biyya waliin jaamse gaafa inni bulchuu oduu yoo si geesse sochiin diin takkalleen yooniif isa geesse biyya san balleessa waraanatti geesse osuma akka jiru biyya garaa hammeesse xaaliyaaniin dhufte lola irra keeyse dhahee irra aanee waraana isaa cabse niin baqadha je'ee amma if qopheesse biyya anjaltiraa dhufuu hayyamsiise osoon deemin dura waan na jibbisiise jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee huma bakkiin baheef keeysaa tana jabduun bakki jazaa biyya tanaaf godhanillee arki shoorarkaa uumanii nama buusu shakki hayyuu siireebanii biyya godhuu carqi yeroo san keeysatti Hayla Sillaaseen kun waraanni isaanii miliyoon gahan gatte duraa fixxee waraanni xaaliyaan moohamuusaa beekee biyyaa bahuu ennaan gaara mul'ataatti Iyyaasuutti dhaqan waggaa 10 fi cinaa arga hidhaman tafariidhaan wajjiin hoggaadha wal arkan Iyyaasuunis beekee waan isaan mudatan yaa soddaa koo je'een tuffii Iyyaasuudhaan si arkuufiin dhufee biyyaa bahuu kaanan xaaliyaan ittisee ifirraa dadhabnaan yaada qabduu silaa mee maal jechuu feetan je'een Iyyaasuunis dubbiin isa buttee ati duris biyyaa aangoon jijjiirratte arraas baqa deemtaa xaaliyaan sodaatte maaf asii nan baafne yooniif ifii deemte nin deebisa silaa biyyarraa waan feete Hayla Sillaaseenis gamasaa dubbate amma yooniif baate xaaliyaan waraante masaraa deebite tasa yoo moohatte aangootee deeffatte lafan na hambifte kana hunda caalaa amma dubbiin tante osoo amnan seenne yoonarraa boqatte dubbiin tiyaaftante asirra raawwatte ja'ee waraanasaa jajjaba yaammate mucaan humnaas qabaa gudda hoggaa laalte na harkaa bahaadhaa walleenuu sodaate gaaf tokkoo huduruu deebisan baafate Iyyaasuu Haatimaan akkasitti tolte duutisaa hudhaadhaan harka isaanii taate jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee huma Iyyaasuun hoggaadhaa baatu lubbuun isaa sodaa takkan qabu hin bareeyne tasa
hoggaanii fi beekee dhadhaadachuu isaa nu du'an sodaannu hottaanu ajjeesa je'eeti tafarii qalbii isaa cabsaa hoggaanii fi du'u waan naftahe keeysa ilkaan saani seeytii ifaa fuulli isa tafarii rifatee ja'e gaddeebisa hofla fuula isaa kananarraa dhoysa foon fuularra jiru kanarraa balleeysa lafarri ganfuulaa reefka gaddeebisa ja'e waraanotaan deemaatii fageeysa bakka namni hin beeyne godhaa awwaalchasa halkan ajjeesanii dhoysan halkan keeysa halkan ajjeesanii dhoysan halkan keeysa shahaadaa qarraree qunnamee rabbi isa jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiru islaamummaa alhamdulillahi shukrii maleehuma alhamdulillahi shukrii maleehuma ganama hoggaa ka'u tafarii lafarraa akka itti bulee yeroo himuuf jara dubbii iyyaasuutu na yaachisaa jira halkan edaan rafne nin bulee qaaxira akkami ja'aniin kunoo du'e sirraa maaltu si yaaddeysa mee waan isaatirra hin gartanii je'een hizbii kana mara jaalala isaatiif bahee ala jira seenaa yoo dubbettu gocha kana mara moohamaa na godhaa isaa caalanarra duris na tuffata joollummaa isaatirraa arraas na tuffata akkuma gaaf dura sin ajjeesa jennaan hin sodaanne firraa moohamuu qiyyaatu na dhagamaa jira umrii isaa guutuu isaa jiranarra tafariin imimmaan harcaase mallarra akkasit tafariin bahee biyya saarra jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiru islaamummaa shukrii maleehuma akkuma inni ja'ee bahee warri biyyaa reefka isaa barbaaduuf halkan bulee iyya torban tokko guutuu dhaabaniif ficaayaa ajajaan maletti godhaniif taaziya hojjetan kunootu akkanuma wayyaa malee dirqiyyaamuun maal bu'aan taaziya nin gabaabse seenaan natti dheerannaanii dubbisuu dandeessu guutuu harkannaani nin dhufa ammallee seenaa biraatiini seenaa biyya teenyaa tan dhugaa harkannaani dubbisaa waan hundaa as keessa jirtanii dhugaan isin malee eenyumee abbaani carraan godhee waliin jiraanne jaraanii dhugaa fi lakkisuu kabajaan sahini akki keessa hunnee itti as geenye kuni miidhagneetii miti beeki qabsoodhaani jabeenya isaasan osoo naaf bartanii rabbii beeka malee akka namaatiini gosti rakkoon jirtu tannuun qunnamini jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiru islaamummaa shukrii maleehuma qaalnichi tafariin kuni seenaan isaa wanni arkaa turtan rakkoon biyya keessa akkaan dubbisetti isa abbaan isaa rakkoo kutte caalaa hannattahe baasa akki itti yaadan hafiidonni isa akkuma waan rakkoon nu gahini tasa seenaa isaa bareechee kiyya fokkisiisaa hin qeeballu ja'a qabsootti finiinsa baradhaa barsiisaa ilmootti guddisa horaatii horsiisaa qabeenya baay'isa magaalaa bareechaa masgiida mul'isaa bakka hundumattu jiraachuu garsiisa majlisaaf madrasaa yuunivarsiitiilee keeysaa ani dhaamsi kankoo asittiin gabaabsa seenaan ani kaasee hangana khulaasaa nagayannaaf tura asittiin gabaabsa asittiin dhaabbadha nagayanaaf tahi wassalaamu alaykum warahmatullaahi isinin jaaladha إخواني في الله إسنين جالدا إخواني في الله إسنين جالدا إخواني في الله جراتون ترادا تاني المنما يا خنا قرر جرو إسلام ما شكري مليوما جراتون ترادا تاني المنما يا خنا قرر جرو إسلام ما الحمد لله شكري مليوما